wabarakatuh kabajamtoota way daawwattoota hordoftoota faamilii Oraattuu welkaam shamarka kun ala fi keessa hundi keessan maashaallah tabaarakallah obboleettii teen Aashaa torbee tokko dura dhibamtee Saudi Arabiyaa keessatti dhibee sammuutiin qabamtee jirti. Alhamdulillah galata rabbii har'a fayyitee galanni rabbii haa ga'u. Obboleen keenya gargaaranii akka gaafa fayyaa ishii qabdu irraa hanga irraa bira dhaabatanii waan ishii barbaachisu godhanii fi nagayaan gara biyyaa geggeessanii guyyaa har'aa rabbiin nagaa maatii ishiitti ishii haa galchu, fayyaa ishii immoo bakkatti rabbi haa deebisuu fi duniyaa isiin biyyaa baatee sababa duniyaa tanaa dhibee sammuutiin qabamte kan rabbiin duniyaallee riskiidhuma hin qabne isitti haa banu. Fayyaa ishiillee bakkatti rabbi ishii haa deebisuu fi obboleeyyan keenya fayyaa ishiitirraa kaaftanii horsiisii ishii afoo dhaabattanii gargaartanii haga sadarkaa kanaatiin geettan. Rabbiin addunyaa aakiraa jazaa isiniif haa deebi'u. Dhibeen isin argin, rakkoon isin argin rabbi fuula keessan isin haa ibsu. Fuula ibsitanii har'a akkam namatti tolti maashaallah tabaarakallah. Fuulli ishii fi nagaa maatii ishiitti galtee haa gammaddu. Rabbiin fayyaa ishii tabiiba godhe akka duraan isinitti bakkatti haa deebisuu fi maashaallah waan baay'ee namatti tolu. Namni rabbitu birmatee himcattii tana rakkoo ishii arge rabbi birmateef abbaa rabbiin nama rakkatee dhibee sammuutiin qabame arabni ofirraa gad darbitee gabiiroo keessatti dhibamee jiru kan mana keessatti dhibamee jiru kan namni quba isin qabne rabbiin malee rabbi isinii haa birmatu. Duniyaallee dhaban nagaa maatii ofiitti galuun kabajaadha. Dhibamanillee rakkatanillee biyyuma ofiitiin tolanii biyya namaatitti namni ol qabee bishaan sitti qabu hin jiru. Nama rabbiin nama laaffisee kun obboleen keenya akkanatti qofiitu yeroo ammaa kan namni waan dhibame nama ifata. Osoo hin ifatin dhibee isiitiin rakkoo isiitiin osoo hin ifatin gargaaranii har'a gara biyyaa galchuun kun waan guddaadha. Jiraadha rabbi yaada muraada isiniif haa guutu darajaa keessa rabbiin ol isin haa fuudhu. Eessattuu dhibeen isin argin, eessattuu rakkoon hiyyummaan isin argin rabbi yaada muraada isin haa guutu. Fuula keessan isin haa ibsu, rabbi isin haa gammachiisu. Akka mucattii tana gammachiistanitti jabaadhaa obboleeyyan kiyya waan gaarii dalaydanii rakkataa bira dhaabatuun ajirii guddaadha rabbi jazaa isiniif haa deebisu. Rabbiin fayyaa duuba dhibeen hin jirre rabbi isinii haa kennu. Qananii duuba hiyyummaan hin jirre rabbi isinii haa kennu. Nama rakkataa tokko bira dhaabate rabbi birmataa fi rabbi isinii haa birmatu. Fuulli keessan haa ifu yoomuu bakka geettanitti bakka deemtanitti milkaa'aa hundi isiniif haa mijooftu. Akka mucattii tana gammachiistanitti rabbi isin haa gammachiisu. Jabaadhaa akkanumatti lammii keenya rakkatee biyya nama keessatti rakkoon irra gahe afoo dhaabachuun waan guddaa dalaydanii hojiin keessan hojii baay'ee boonsaa hojii baay'ee namatti toluudha. Rabbiin jazaa isinii haa deebi'u. Jazaan keessan jannatal firdoosii. Dhibee sammuu dhibamuu jechuun namni yoo fayyaa qabaate bakka fedhe deemee dalagata. Yoo fayyaa qabaate nagaan biyya ofiitti gala. Namni dhibee sammuu dhibame maal akka dalagullee hin beeku, eessa akka deemullee hin beeku. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u mucattii tana gargaartanii. Baay'ee rifanne yeroo miidiyaa irratti ishii arginu. Rabbiin jazaa isinii haa deebi'u, rabbi isin haa gammachiisu. Fayyaa teessan fayyaa zalaaqiyyaa. Rabbiin homaa dhibeen isin argin gammachuu malee fayyaa malee qananii malee obboleettii teenya sanallee rabbiin akka har'a fuula iftee gammadde kanatti biyyatti ofiitti maatii ofii bira geettee gammaddee fayyaa isillee tabiiba taate kunoo ani fayya nagaatti taree jettee ofii dubbattee ammallee viidiyoo ishii arginu rabbiin nu haa taasisu. Ganaa fayyite alhamdulillah rabbil alamin maashaallah tabaarakallah. Waan baay'ee namatti tolu sabni ofii namaa birmatee akkanatti akka obboleessaa akka haadha abbaa nama bira dhaabatee osoo fayyaa ofiitiin nama hifatin yeroo kanatti ofiitu yoo namni fayyaa dhabe nama hifataa jechuudha. Kana dhiisiti rabbiin jazaa isinii haa deebi'u. Jazaa keessan rabbiin isiniif haa kafalu. Jazaan keessan jannatal firdoosii rabbi jazaa isiniif haa deebi'u. Hamtuun isin argini fayyaa malee dhibeen isin argini qananii malee hiyyummaan isin argini
rabbi isin haa gammachiisu. Egaa hordoftoota kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettii keenya tana du'aa godhaa kan birallee kan namni hin argin kan rakkataa jiru baay'ee jira. Abbo rabbiin akka mucayyoo tanaatti isinii haa birmatu. Musaffawaa godhee nama rahmata rabbiin nama isin hoo dhaabatee isin gargaaree gara maatii keessanii akka nama dalagatee galaa jirutti gammachuu fuula ifaan nama isin gargaaree isin galchu rabbiin bakka isinii haa buusu. Egaa jajjabaadhaa obboleeyyan keenya akka rabbiin malee namni quba hin qabne rabbiin nama akkanaa bakka isiniif haa buusu. Ka rabbii ofiitiif jecha waa nama gargaaree lammiin kun lammii kiyya sabni kun saba kiyya namni kun obboleettii tiyya jedhee nama yaaduun kun qoftuu gahaadha. Ka biraa haa taa'u jechuudha. Rabbiin jazaa isaanii haa deebi'u. Wallaahi hojii bansa hojii dansa hojii namatti tolu kayoomuu seenaa ittiin isin galmeessu jechuudha. Hojii akkana kana dalaguun waan baay'ee namatti tolu. Ammallee jabaadhaa akkanuma itti fufa. Rabbiin hamtuu isinirraa qabu isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya namni hojii gaarii dalage akkuma san ofillee boru hojii gaarii waan gaariitti itti milkaa'aa jechuudha. Namni anillee boru waan ta'uun beeku illee har'a nama bira dhaabatee osoo fayyaa ofiitiin nama hin hifatin hanga gaafa mucayyoon tun gara maatii ofiitti deemtutti akka waan ofiitti gaafatummaa fudhatanii afoo dhaabatan. Rabbiin isin haa gammachiisu. Ani waan biraa isiniin hin jedhu. Hojiin keessa hojii baay'ee namatti tolu. Jabaadhaa akkanuma itti fufa. Nama akkana rakkate kana gargaara. Ammallee rabbiin isin haa gargaaru. Waan ejensiin hin dalaynee dalaytanii jechuudha. Rabbi yaada muraata isinii haa guutu. Ejensii gaarii ejensii akkanatti lammii rakkattee rakkoo keessa jirtu birmatu rabbi haa taasisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.